Roobi darbe galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu Laabrarii Koongireesii galma Maadisan keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsi hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kun waldhabinsa Itoophiyaa fi Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru irraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutuun mana maree uummataa yookaan Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Ilhaam Umar sirna kana irratti ibsaniiru. Gareen kun ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akka tumsi dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetan ta'uusaa sirna kana irratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qorate akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u, akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru. Is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting... Sochiin kun akka warreen ana wajjin mana maree keessaa hojjetan dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in yeroo ammaa Afrikaa keessaa hojjechaa jiran wajjin wal quunnaman taasisa. Dippiloomaatota Afrikaa as Washington DC keessa jiran wajjin wal quunnamuudhaaf marii fageenya qabu taasisuudhaaf akka carraa argataniif akkasumas akka warreen imaammata United States qopheessan wajjin kallattiidhaan wal quunnaman taasisa. Sunis imaammata Afrikaatiif dursa kennuu qaba. Caallee argamuu barbaanna kan jedhan Ilhaan Umar imaammanni dhimma Afrikaa irratti qopheessinu odeeffannoo qabatamaa ta'e irratti akka hundaa'u barbaanna. Sunis bu'aa walqixa ta'e kan argamsiisuudha jedhan. Waltajjii sana irratti dippiloomaatota biyyoottan Afrikaa hirmaatan keessaa ambaasaaddarri biyya Gaanaa Aliimaa Hamaanaa isaan tokko. Yaaliin mana maree Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa wajjiniin kallattiidhaan hojjechuudhaaf fedhii jiru ifatti agarsiisa jechuudhaan miira yaadichi isaan irratti uume ibsaniiru. The effort Congress is making, it actually shows openness to actually link up with Africa. I think it's... Afrikaadhaa wajjin tarsiimoo wal gargaarsaa uumuudhaaf wixinee dhuga qabeessa natti fakkaata. Kanaafis gammachuun qaba. Karaa embasii keenyaatiin waan barbaachisaa ta'e hunda hirmaachuudhaaf gargaaruuf qophaa'aa taana. Sirnicha irratti kan argaman hoggantoonni hawaasaalee adda addaa fi bakka bu'oonni mana maree hedduun biyya isaaniitii fi Afrikaa gidduutti karaa adda addaatiin tumsaawwan taasifamanuu fi hojiiwwan wal gargaarsaa daran barbaachisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan dubbachuun isaanii gabaasameera.